social media roson taane rakkoo jirtu ana wajjin mari'adhuuti furiin sinjaa garuu galatoomii viidiyoo san gadhiisuu keetiif hedduu galatoomii hariiroon hojii qabdu garuu social media irra ol baatee ibsachuu osoo hin taane ana wajjin kottu naahimime maalime badii tantoo dhugumaatti naangale dogoggoraan tasayoon simidel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkamiin nagaa fayyaa qabdanii jirtanii jabaatanii isiniin jecha alhamdulillah annagiyaan qaba galata rabbii isinillee akka nagiya qabdan abdiin qaba salaamtu gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota ayyaan akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii. Eegaa hordoftoota keenya ayyaan maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu jechuudha. Hordoftoota kiyya wallahi dhugaa dubbachuudhaa fi waan jechuu viidiyoo akkuma isin agartan jechuudha piraankidha garuu piraankii sanarraa jechuudha piraankii keessa wallahi hin jiru wallahi jechuun dhugaa takka jechuudha piraankii faamilii irratti aarifoon gadhiise agartanii turtan jechuudha. Achirratti jechuun obboleessisaa piraankidha fakkeenyaaf piraankii jechuun waan takka waan namni wal aarsee deebi'ee dhiifama waliin jiru garuu wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ana akka nama takkaatti jechuudha obboleessisaa walillee hin beeynu walillee hin barre telefoonaan haa wal barru malee na bira dhufee ijaan wal agarree wal hin beeynu jechuudha naaf inni isarra dhaabbatee maalirra dhaabbatee akka inni san hunda asee hin beeku jechuudha garuu akka nama takkaatti ayyaan Mali fi irraa haasoon si barbaachisee booda dumaashii kee ta'uu nooluu jechuun keessanii noolamu. Ani obboleessi qaadimaa kiyyaa jechuun dumaashii jannaan nuti dumaashiidha dumaashii kiyya jechuudha. Kabajaa guddoon isaaf qaba isarratti illee komii kaasuu isallee waan inni jalallee deemullee hin barbaadu. Maaliif jennaan ani kabajaa guddoon qabaa fi dubbii inni dubbate saniitu akka malee naquuqee jechuudha sanuman dubbachuudhaaf isinitti himuuf akka nama takkaatti yoo nan balleessellee ayyaan dhugaadhaa wanni kun sirrii mitee jaa komantii jalannaa barreessaadha yoo nan karaa malee hin jiraannilleedha garuu akka nama takkaatti maalirra dhaabbatee maaliif maaltu akka isaaf hin tahin na dhibe jechuudha piraankii waliin piraankuma irra dalagerra wallahi akkuma dhugaattiin ayyaan hin feenee fedhu natti haa aaruu jechuudha nan beektu sin beeku na dhiyaattee nan barre akka nama takkaatti amma dura na fuudhee obboleessa kee qeeta isaniin nagalchee jechuudha hammeenya kiyyarraa waan himtu takkan qabdu obboleessa kiyya deebii naafiyati wal barreechuu walit dhiyaannee maalummaa kiyya hin beeytu aslan eeguma naafi obboleessa kee wal barre waan anaa'uu bartee jechuudhaatu maalirra dhaabbattee na jibbitee maalummaa kiyya beeytaa sa inni kun maqaa si beeka malee si beeka jechuun gaama kuma kiyya ayyaan ta'uun jechuun ayyaan jecha jaamu kana yoo isa nyaate soojii takka waan tokko keessa taa'ee beeka mana kan keetu bakka jirtu warbaar jirta as dhufee takka jechuun maali jirta as hin jee takka jechuun amma duru dumaashii isaallee ta'uu baadhu fakkeenyaaf akka nama takkaatti yoon isaaf hin taane taate yaani akkuma taateetti inni ol bees raaseemti maal dhaabbatee sirraasoo deddeechicha kana hunda jechuun yoon isaaf hin taane akka nama takkaatti dhufee jechuudha mush miidiyaa irra ol bahee dubbachuu osoo hin taane asman ajaa'iba qaba maaliif yotte jaartiin ta gosaati miti ta qe'ee miti ta jaarsaati akka nuti beeynutti akka afran qalloon beeytutti illee saalala jechuun egaa jaartiin tanuma abbaataa egaa bargosti maal irraa qabdi jaartirraa waan irraa qabdan jirti jaartirra gosti waan akka irraa qabdu waan irraa qabdu yoo taate akka nuti beeynutti akka dhageenyetti illee asii oli jechuudha gosti jaartirraa waan qaban asii gadi ta jaarsaati isaan isaallee bultii namaa keessallee wanni sana qonjiru balisa xiyaa isaanillee arra deeborillee tamam wal jaalatanii wal jibbanii adda deemanii akka fedhan tahanii ati jaalattee jibbitee wanni irrustus wanni gaffittus takkan jirtu takkitti tana jira sararee sitiifitti himi deemisin jaa jechuun na jaalatee na jibbee wanni rabbiin kalee dabarte kalee ganama katabe jechuudha yoo naafi isa waliif qoodee naafi inni wal fuuna isaa miti abbaan fedhee murteessee hin danda'u garuu ati akka nama takkaatti an wanniin siidhaamu naafi isa bishaanii fi midhaan keenya waliin qoode taanaan abadan si miti abbaan fedhee adda nu dhorkuu hin danda'u fiinsi isaanii walitti hidhamee taanaan maal fiddameeti watak mish haasawaa olta musin jibbaa mish akaataa olta fayyadu quraana qabadhuuti dibbe dhaadee milaal ayyaansi fedhu ayyaansi maarree ta'iti kakachaa oli namni laal ayyaan waan ni haasa irraa akka baji jaaladhu bakka guddaa qabadhuuf
جين جالتين في عارفوا جدني سينا ديرون jechuun bar seenu baatee wanni سينو بربادير ولا بربادو جرا كولا بربادو جرا خناتي نتهذب سيسنا من كناهون برانكي حيستي والله يجي خشون كون ما جتش ربلي سخي ديمتي خرام مسجد خنا دقيتي ما كنو سوان نمني تدرو خنا اللي قرتها باخر انت وتباش انت تقول صدقه في راخنيتي بكنتايتي خدجيتي يا ربي جي ربي سي مغفراتي اقروس نجاوب لي صحيح jechuun akka namaatti jechuudha obboleessa kiyya nan beektu sin beeku akka nama takkaatti jechuudha an ayyaan maal akkan tahe na dhiyaadhuuti na bari achi booda obboleessa keetii na jibbe jechuudha yoonii fi an obboleessa kiyyaaf isiin ton obboleessa kiyyaaf hin taatu jettee yaaddu taate mush obboleessa keetiitti wajjin waan wal quba qabaatta yoo jiraate إيه مرة لبتك كنا جودنت. إمبيخو ما نبجنان إسا وان النتي باربت إساني إمبيخا جتشو هندندو جودا ولا إسا ولا عارفه اللي جتشو سيفي إسا جدو عنجرو بيخو هندندو سيتو إساتو سيمر يتيمو نافنتاتو جي سيمر يتيمو هنكنا ننكبو ستي ميمو مو إفو ما فخاتي وبليسقيا فنتاتو جتي مرتيسي تيمو مو مالك يجب بيتي Garuu dubbii na bakka itti agoora na kam jetta. Jechuun bakkallee itti godhu baattu ani kabajan si qaba hedduun si kabaja hedduun si jaaladha akka nama takkaatti jechuudha. Galatoomi garuu idda miidiyaa irra ol baatee ani wallaahi ayyaan hin fadu jettee kakattorra anatti jechuudha ana dhuftee ayyaan obboleessa kiyya jalaa dhaabbadhu yoo naan jettee irra bareedaadha ture. Miidiyaa irra baatee garuu wallaahi ani ayyaan hin fadu jechuun kee. Wallaahi sammaaltu fide. Kalata guddaan siin obboleessa kiyya dubbii keetillee jechuudha dubbachuullee hin feene garuu akka komentii jalatti namni hedduun barreessu laaleetiin harkaa sangubbaadhaan ani maalummaa kiyya osoo na beeytee waan nan ta'e na bartee natti dhiyaattee jechuudha akka nama takkaa waan nan ta'e na beeytee ol baatee wallaahi hin fadhu jettee haasoyte nanaarsu ture. Maal irratti isin feene jechuu danda'e maal? Wallaahi piraankiidhaa miti akkuma dhugaattiin hin feene jechuu heesaniitu na dubbisee jechuudha ol bahee na haaseese maaliif jennaan hordoftoonni kiyyaa guwate akkas jettu jechuudha wahuma ati naafi ati walitti dhiyaannee dhibbatti wal beeynu saa jechuudha garuu ani kaniin ibsuu fi barbaade akka naafi ati walitti dhiyaannee maalummaa walii hin beeyneen ibsuu fi barbaade jechuudha kanumaaf viidiyoo namarsiise malee waan biraati miti mushati na arrabsitee miti isaan akka itti fakkaatutti akka waan ati bas waan nan ta'e na beeytu ol baatee haasoyte itti fakkaate jechuudha. Aslan nan beeytu sin beeku walin beeynu naafeeti waluun barre guyyaa takka akka tasaa osoo ijaan naagartee beeyte ol baatee wallaahi naaf hin taane piraankii miti waan dhugaatti akkuma dhugaattiin hin feene wallaahi billaahi jettee kakachuu keessaniitu ol bee akkam viidiyoo marullee na godhe jechuudha. Sirrachiisee na arsee haalaan osoo na beekee na dhiyaatee na wajjin baree na beekee jechuudha. Waa'ee kiyyaa beekee takka fuula kiyyaa kanatti jechuudha miidiyaa irra yoo na arke malee lafa na arkee na bare ol bahee nuuf hin taatu naaf hin taatu wallaahi hin fadhu jee osoo haasee na naarsu maaliif jennaan na beekan hin beeka waan ta'eef saawwa. Ilma namaa kana waan irra jibban qaban takka namni kun ni sharmoota tamam siif hin ta'u ni jirti takka saalala lakin talti sun takkanaati akkana deleedii akkas taati gaddabaluu daytii waree haasoyti asii wajjudu deddeemti nama akkana taati yoo jetteellee haasoytellee dubbiin tantee bakka qabdi. Akkanuma lafa ol kaate bara akkanuma lafa ol kaate waan qabdiin taane takka haasoon kun maali yoo haasoo gara keessa qabaattillee obboleessa fi asuma dhaamsanuu kan asuma dhageenya jechuudha. Egaa waan irraa na jibbeessan. Ammallee akka asuma ol bee haasoollee feenu maaliif jettee aarfuma jechaaf. Mana خنكني بيخا أنت بكجر تقولي بيخا لو كويس أخيت اللي بربادة سدوا ولا ندندانا فكرت صار لا أكنا كسي سنجي بالبلا سنجون ندندانا فكرت إني تورا أبليسي يعرفوا سني ندياتي أكنم تكاتي هنكنا ننكابو وانا رتركي وانتي أو تكتنا رتركي أو كباتي أولبي أسرتي كزيتو دندي naafini ol beene chuuma takka akka walii waraqoo waliitii fi waan hin hanqabu fi hanqinaan hin qabu akka hin beene san dhibbatti itti namana jechuudha innillee ni beeka garuu asirratti jechuudha hawwanni na dhibe akka nam takka ka'ee haasa'uu danda'e jechuudha obboleessisaa jechuudha ati akka nam takka hankiitiin jechuudha wal mari'attanii isin jechuudha isin lameen ani hin beeku isinumaa beeka jechuudha bifa biraankii fakkeessitanii waan kananiin jaati antijii anniin didaa hogguu san immoo bifa biraankii fakkeessitanii jechuudha antijii anniin didaa san booda immoo ayyaan hogguu kana agarte
aartee haa haftuuhi jettanii yoo hol mari'atan taate akka nam takkaatti jechuudha dur jirtii namni wal qaadhimanne haadha manaatii fi abbaa manaa taane ennee wal mari'anne jechuudha garuu yoo wal dinnalleedha naafiyati jechuudha obboleeyyanii wanni aara fiduus hin jiru wanni waliin nu fiduus hin jiru jechuudha ati obboleessa kiyyaan obboleettii teeti hireen qooda rabbiiti jechuudha wanni lola fiduus hin jiru as keessatti jechuudha garuu akka nam takkaatti obboleessi isaa ati galatoomi obboleessi aarifoo ati galatoomi siin ja'a yeroo iyyaan wanta kan na fakkaatu jira natti illee naarini tamam maal si fakkaatu yoo namticha kaarra haasee kun obboleessi isaati miti isa malee jechuun aarifummaa dubbate malee obboleessaa miti obboleessa gartee bakka irraa kumatu takka illee jirtu ani bar ittutti himuutiin jira himaan jira jechuudha yoonii fi piraankiitii waan kana wal mari'atanii gootanilleedha ati obboleessi isaa badii takka hin qabdu galatoomi maaliif jennaan inni akka nam takkaatti jechuudha as bahee dhufee takka hoo dawwalee waan jiru naan mari'achuu qaba ture malee bifa piraankii fakkeessitanii waan kana wal mari'attanii yoo fagootan taate atillee galatoomii siin ja'a asumaanu piraankii jecha akkamitti gaddisa waan akkasii wallaahi keessatti jechuudha aarfummaan sun akkamitti gaddisa osoo siin hin mari'anne osoo siin ittillee sawaan isaan keessa jiru isaanumaa beekaani beekuu danda'u kun hundi tamam aarfoo isa keessa jirti waan ta'eef dura aarfoo irraa bari hordoftoota kiyya asumaanuu jechuudha maaliif ayyaan aarfoo irratti xiyyeeffattaa aarfoo irratti maaliif garagalchitaa jechuun keessaan hin oolamu jechuudha dhibbaa dhibbatti akka aarfoon harka keessaa qabu addanaabii jechuudha maaltu adda sii baasee isaatu walitti sinnaquuf deemaa inni jechuun keessaan hin oolamu. Mucaanni ergame boo takkam beeku. Garuu maaltu adda sii baasee ayyaan jechuun keessaan hin oolamu wanni addanaa baasee tokkoffaa aarfoon wajjin viidiyoo san dalagee isumaa irratti dalagee jechuudha lammaffaa karra gadhiifame yuutubni yuutuuf aarifooti sadaffaa hagadhiise aarifuma nama biraatii miti jechuudha namni biraa kan hin komadhu hin jiru garuu akka nam takkaati jechuudha yoonii fi inni viidiyoo kana ayyaan haa agartee haa aartuu jechuu hin barbaanne akkaanan harkee aaru hin barbaanne jechuudha maaliif viidiyoo san gadhiisuu hin dhiisin takkaawoo maaliif bakka wallaahi billaahi ani dhugumatti hin feene inni juusan maaliif keessaa hin haqeen jechuudha akkaanan aaree harkee aaru hin barbaanne jechuudha takka jalqaba viidiyoo san gadhiisuu dhabuudha lammaffaa takka irraa muruu qaba ture bakka sanii dhibbaa dhibbatti akka aarifoon harka keessaa qabu amma addanaa ba'ee jira jechuudha asumaanuu garuu aarifoo dhugaadha namni wal jaalata jirtii wal jaalata jirtii namni adda baa jechuudha akka nam takkaatti na hojii adda ba'uu yoo barbaadde karaa guutee feetunaa dawwaltee feetur saalaan barreessuu ni dandeessa maaliif jennaan ani nama ati yoo har'a hariiroo waliin qabdu adda murtee takkaawoo dhufee sii waajuu takkaawoo jecha siin jo'u sii wajjin wal dhabuu miti nama waa hunda beeku jechuudha ani nama guddaadha wanti naaf si walitti fidu hin jirtu galatoomii garuu viidiyoo kana hagadhiisee isaatuma harka keessaa qabda dhibbaa dhibbatti addanaa ba'ee jira hordoftoota kiyya garuu warri ayyaan hin komatinii isa maaliif isa komattaa maal naan jettanii ni agartanii jirtan jechuudha viidiyoodha deebitanii ani dhiifama narraa taa'e jechuudha garuu galatoomii aarifoo seera guutiitii karaa guuttadduutii anaa wajjin waan sidhibee waan silaa piraankiidhaan bifa piraankii fakkeessitee adda baafachuu barbaaddu san anaa wajjin kootu sooshaal miidiyaa irra osoo hin taane rakkoo jirtu anaa wajjin mari'adhuuti furiin siinjaa garuu galatoomii viidiyoo san gadhiisuu keetiifis iddoo galatoomii hariiroon hojii qabdu garuu sooshaal miidiyaa irra ol baatee ibsachuu osoo hin taane anaa wajjin kootuuti ibsadhuu waan dhaabuu barbaaddu waan si rakkisu yoo jiraate anaa wajjin furiin siinjaa galatoomii garuu waan sibira dhufee hojii haasa'ee hojii waan furuun qabu maaliif jettee atiin tun tara dhalaati inni ilma dhiiraati eenyurraa si fuudhe eenyurra deemee yaani qalbatuma sanuu si gaafate jechuun gaa namni nuti dhiirarraa si gaafate bakka akkuma dhiiraan seenanii dhiirumaan bara دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف جي ربنا في قلاد روحيا قالوا أديرو خانين بانا جايبك أبو سن قبل سيسا جانين سن أجايبك أبدا ديرو سلين galatoomii obboleessi sa'aatillee galatoomii aarifootillee galatoomii isiniin jaa inshallah khairu hundinuu khairu ma khairu khafli godhatee waan dhufe alhamdulillah arallee روح رياضية
waan rabbi fide jechuudha arrallee borullee alhamdulillah ani niin qeebala galatoomiin siin jechuu barbaada hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa maanuu akkuma isin agartan jechuudha ayyaan maaliif akkana aartee butamtaa inni kun dumaashii kee ta'uu nooluu jechuun keessan hin oolamu ani isa osoo hin taane ani haarifumaan na aarte dhugaa dubbachuuf jechuudha waan qabu karaa gabaabaan dhufee rakkoo ana jibbira jirtu jechuudha anaaf himuu takkaawaa anarraa hojjedha booyoo barbaades dhugaa jirtu dhufee na hojii wal mari'achuu dhiisee jechuudha kanaan jechuudha akkan viidiyoo isinii maru na godhe viidiyoo sanii hedduu na bute jechuudha haarifoon baga gaddiiste galatoomii obboleessa keetii wajjillee baga wal mari'attee galatoomii hordoftoota kiyya isinillee ayyaan maaliif nu qaaqxaa sagalee ol kaatee maaliif nutti iyyite jechuun keessan hin oolamu Hamzaa Fatiyaan na bira dhiistee jechuudha alarra baatee waabtatuudhaaf jechuudha osoo Hamzaan asii iyyuu ulaatti cufee jechuudha akka ala gadi hin baane isinii osoo na cinaa iyyuu viidiyoo kan isinii maru na godhe hedduun butamee dhugaa dubbachuufi galatoomii haarifoo kanumaan isin jechuu barbaada. Viidiyoo kana kamtu maru jirullee hin beeku. Jechuun isin beeyte beeku baattee kun waan rakkoo qabaatii miti maaliif jallaan kun isaatu ol bahee dubbatee ani hedduu na quuqee wanni kun jechuudha. Galatoomiin isin jechuu barbaada hordoftoota kiyya galatoomaa hanga inshaallah khayriin isinii deebi'u.